goda odeeffannoon wayitaawaa fi xiinxalli bilchaatan akka isiniin bahu yoo barbaaddan yoo karaa yuutuubiitiin nu hordofuu filattan taanan yuutuubii keessanii yuutuubii kiyya akka saabskraayib yookaan ammoo maamila godhattan odeeffannoo kanaa fi akkasumas marii fi sagantaan xiinxalaa wayitaawaa tahee fi odeeffannoo barbaachisa ta'e akka argattanii fi karaa kan lamaan nu hordofuu dandeettanii isiniin jenna. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo sagantaan keenya guyyaa har'aa jalqabee jira. yuutuubii gubbaattu jirra, feesbuukii gubbaattu jirra. Oduu kanattu aansinee ammoo sagantaa mariitii fi xiinxalattuu isinii dhiyaata. Kallattiin sanillee akkuma itti hirmaattanii daawwattan asumaan isin affeeruu deemna. Irra deebinee ashama akkam ooltan akkam bultan yooyyaa daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo sagantaa kana warri yuutuubii fi feesbuukiin sadarkaa bakka adda addaa addunyaa irra nu hordofaa jirtan hedduu galatooma ulfaadhaa isiniin jenna. Guyyaan har'a guyyaa lammaffaa marsaa lammaffaa fi kan labsame uggurri geejjibaatii fi akkasumas laguun gabayaa ka Oromiyaa balloo maali irra oole maal fakkaata oduu jedhu irratti xiyyeeffannaa saniin walittuu qabate oolmaya mana muftii obbo Baqqalaa Garbaa Dajanee Xaafatii fi Shamsudin Xahallee irra odeeffannoo kaayisinii qoonnu taha biltsiginnaa keessattuu maaltu deemaa jira waan jedhullee waan dhageenyee fi waan odeeffamaa jiru irra ka isiniin geennu yookaan ka isinitti himnu taha odeeffannoo kanaa fi odeeffannoo biraallee ni qabna. Har'a jechuun geejjiba qofaa miti ka cufamee oole geejjiba lafa qofa osoo hin taane geejjibi qilleensalleen sababa birmannaa waaqatiin Finfinnee keessa har'a hurrii fi duumansa hamaatu jira. Balaliin xayyaara Itoophiyaa ka guyyaa har'aa ka Oogestii yookaan ammoo hagayya 4 sababa hammeenyi qilleensaa kanarraa kan kahe sababa hurrii fi duumansa akka malee guddaatiin balaliin xayyaari Finfinneetti qubatuu fi Finfinnee irraa kahu akka malee akka miidhamee gabaasii Finfinnee irraa dhufaa jiru. Kunin ammoo Itoophiyaan tajaajila geejjibaa ka mormiin qeerroo miidhee darana miidhuu akka inni danda'utti himamaa jira. Amma gara bal'ina oduu har'attuu dabarra gara oduutti deemna. Waata akka jechuun oduutti dabarreen duratti waan jechuu barbaadu duula Tiwiiterii fi Feesbuukii gubbaatti muummicha ministeera Abiy Ahmed gubbaatti godhaa jiru. Abiy Ahmed ammas Feesbuuk isaatii fi Tiwiiterii isaa gubbaatti waan jaalalaatii fi Itoophiyummaa barreessaa jira. Tiwiiterii isaa
Abiy Ahmed Ali ka jedhu dhaqaa Firii Jawaar Mohammad, Firii Hamza Booranaa, Firii Baqqalaa Garbaa, Firii Shamsudin taha, Abiy Mastigoo, hashtag Hacaaluu Hundeessaa, Free all political prisoners. Akkuma inni miil jala as jalatti deemuu jiru kana Firii Oromiyaa Abiy Mastigoo waan jedhu barreessa. Odeeffannoo dabalataa akkamiin tiwiit akka gootanii fi tiwiit maal godhuu akka qabdanii tiwiiterii toltuu tuufaa ka jedhu deema achi gubbaa odeeffannoo dabalataa argachuu dandeenye ishii qofaa miti. Yoo barbaaddan Najaat Hamzaa, yoo barbaaddan Oromiyaadii, yoo barbaaddan Dr. Tsaggaayee Araarsaa, yoo barbaaddan Dr. Heenok Gabbisaatii fi warra biraa tiwiiterii isaanii gubbaatti deemtanii maal akka isaan barreessan yookaan maal akka isaan barreessaa jiran sallaaltanii waan isaan barreessan copy paste akkuma jiruun odoowwan takkirra hin jijjiirre garagalchitanii tiwiiterii yookaan ammoo feesbuukii Abiy Ahmed jalattu akka gootan. Keessattuu Oromo protest hashtag Oromo protestii fi Abiy